Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa, fulbaana 3. Fulbaana gaafa 3 kabajamoon Abbaa Diyoonaasiyoos hangafa Phaaphaasii ta'ee erga muudamee waggaa lammaffaatti magaalaa Iskindiriyaatti yaa'ii waliinii Episkooposotaa ni ta'e. Yaa'iin kun kan ta'eefis waa'ee namoota jal'ootaa biyya Arabiyaa keessatti ta'aniiti. Isaanis lubbuun foon wajjin duutii, guyyaa du'aa ka'umsattis foon ishee wajjin ni kaatii warra jedhaniifi. Isaanis amantii isaanii ishee jalloo taateef barreeffama sammuu isaanii keessaa kalaqanii barreessanii namoota magaalaa Iskindiriyaa keessa jiraataniif erganii. Abbaan keenya hangafti Phaaphaasotaa Abbaa Diyoonaasiyoosis dubbii kana yeroo dhaga'etti baay'ee gaddee hojii badaa irraa akka deebi'aniif isaan barsiise. Isaanis ni dheekkame. Isaan garuu hin dhageenye, hin deebines. Sababa kanaaf isaan irratti yaa'ii kana walitti qabee isaanitti falme. Dogoggora isaaniis ibsee isaaniin hubachiise. Isaan garuu seexanni waan isaan jaamseef gaabbiin hin deebine. Yaa'ii kana abaaree tokkummaa mana kiristaanaa irraa foo'ee isaan baase. Abbaa Diyoonaasiyoos kun barreeffama waa'ee warra fo'amanii barreesse. Keessa isaaniittis kennaa arjummaa isaaniitiin jaalalli Waaqayyoo kan mul'atee fi kan hubatame ta'e. Innis akkas kan jedhu, lubbuun kan hin mul'anne waan taateef akka ergamootaa bara baraan kan jiraattu malee akka isheen hin duunee fi hin banne gochuu isaati jedhe. Yommuu foon ishee irraa adda baatus akka gatii hojii gaarii isheetti gara bakka jireenyaatti ni fudhatu, yookiin immoo akka badii hojii isheetti gara bakka gidiraatti fudhatu. Guyyaa du'aa ka'umsaattis warri duutan dammaqaa jedhamee ajajni yommuu dubbatamu, reeffi warra du'anii ajaja uumaa isaaniitiin yeroo ka'u lubbuuwwan akkas ta'u. Lubbuun tokkoon ishee foon ishee wajjin waloomtee ni kaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaan abboota keenyaa qulqulluu nu haa fayyisu. Eebbi isaanii nu haa qaqqabu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana Abbaa Musee inni kawaala Sihaat ni boqote. Qulqulluun kunis guyyaa monoksee ta'e irraa eegalee biyya lafaa dhiisee lafa onaatti deemee soomaa fi kadhannaatti qabamee qabsuure. Waaqayyo lafa fuduraalee zaytunaa fi teemirii qabdu ilaaluudhaan laphee isaa hanga ibseefitti seensa ji'aattis firii mukaa fi meexxii zaytunaa irraa harca'e fudhatee nyaachaa ture. Nyaanni isaas hamma simbirroo xiqqoo nyaattu wajjin wal qixa. Uffanni isaas baala meexxii irraa kan hojjetamedha. Kanaafuu kan nama dhiphisu diilallaa gannaa fi gubiinsa bonaatiif kan saaxilamee fi dabalataanis kadhannaa fi soomaan kan qabamedha. Haa ta'u malee beekumsa kitaabilee kan qabu miti. Bineensonni bosonaas qomoo isaaniitiin gara isaatti ni dhufu ture. Innis isaaniin ni jajjabeessa. Yeroon kadhannaa yommuu ga'us yoo inni harka isaatiin kallattii isaan argisiisu ni deemu. Yoo gogiinsi ta'es isa haasofsiisuuf akka waan barbaadanitti dhufanii fuuldura isaa dhaabbatu. Inni waan isaan fedhan Hafuura Qulqulluudhaan hubatee kadhannaa isaatiin rooba isaaniif roobsa. Akkas gochaas isaanii wajjin waggaa 45 jiraate. Seexannis itti inaafee jaarsa barri isaa darbee fi baay'ee dulloome fakkaatee suuta utuu tiratuu godoo kadhannaa isaa keessa taa'ee arge. Qulqulluu Abbaa Musee kanattis nama adda ba'ee kawaala keessa kophaa jiraatu itti fakkaate. Gara isaattis deemee ofitti fudhate. Gara godoo kadhannaa isaatti galche. Bineensonni garuu seexana jaarsa fakkaatee dhufe kana yeroo arganitti ni dheessanii. Kana boodas Abbaa Museen biyya isaa fi amantaa isaa gaafate. Innis hundumaa itti hime. Dabalees Abbaa Museen jireenyi isaa akkam akka ta'e jaarsicha gaafate. Seexanni jaarsa fakkaatee dhufes akkas jedhee deebiseef, ani biyya lafaa keessatti cubbuu hojjechuudhaan waggoota hedduun jiraadhe. Mucayyoo dubaraa tokkos godhadheera.
Sana boodas biyya lafaa akka isheen darbituu fi baddu ni yaade. Biyya lafaa keessas ba'ee lafa onaa keessa waggaa 40 jiraadhe. Mucayyoo koo namni fuudhee akka hin jirre yaadeetiin sababa kanaaf gara kee dhufe. Siin malee namni ishee fuudhu hin jiru. Yoon du'es kan na awwaalu sidha. Lafaa fi bakka biqiltuus hedduu waan hin qabuuf hundumaayyuu situ dhaala jedheen. Abbaan Musees dhaga'ee ni rifate. Ani monoksee ta'ee osoo hin jiruu kana akkamittiin raawwadha jedhee. Qulqulloota filatamoo ta'anii haadha manaa warra qaban Abrahaam, Musee, Daawitiin kitaabilee waadaa duraa irraa ragaa baasee fideef. Kanaafis gara shira isaatti qalbii isaa dabse. Keessa isaatti galma faayamaa dubartiin faayamtee kan keessa jirtu abbaa Museetti argisiise. Kana booda seexanichi jaarsa fakkaatee dhufe sun akka waan du'ee ta'e. Abbaan Musees argee boo'ee kafanees awwaale. Gara bakka mucayyoon jirtutti seenuuf yeroo barbaadetti bubbee yookiin obomboleettiin bubbisee gara duubatti kuffise. Kana booda yeroo qalbiin isaa deebi'utti galma sanas mucayyittis bakka biqiltuus ni dhabe. Raawwatee ajaa'ibsiifachaa gara bakka isaatti deebi'e. Firii mukaa sanas irraas soorata isaa nyaachuu barbaade. Afaan isaa keessattis hadhooftuu itti ta'e. Beelaan waan dhiphateef gara bosonaatti ba'ee deeme. Kana booda seexanni harree irra taa'ee akka jaarsa daldalaa gara Iskindiriyaa deemutti isatti dhufe. Nyaataa fi dhugaatiis qabatee ture. Abbaa Musees fudhatee gara biyya tokkootti geessee achitti isa dhiise. Lammaffaas seexanni dubartii kawaala keessa qofaa ishee jiraattu itti fakkaattee itti mul'atte. Isheenis waan bishaan waraabdu fakkaattee hojii isaa gaafatte. Akka seexanni isa qore hundumaa itti hime. Isheenis keessa isheetti itti kofalte. Gara mana isheetti fudhattee nyaachistee obaastee. Kana boodas waa'ee gaa'ilaa gurra buufte. Maqaa maallaqaa baay'ee akka qabduu fi isheenis mucayyoo mooticha du'ee akka taate itti himte. Qalbiin isaa akka feete argitee ani Yuudiidha, nutis baay'eedha jettee amantaa isaa hanga ganutti shira hedduudhaan abdii godhachiiste. Lammaffaas akkas jetteen, koottu gara gammoojjii deemnee maallaqan achi kaa'ee fudhanna jettee gara gammoojjii bishaan hin jirreetti fudhatte. Gara tulluuttis ol baastee itti jijjiiramte. Akkasis jetteen, ani namoota baay'ee kanan dogoggorse seexanadha. Siinis kawaala kee keessaa si fidee amantii kees si gachisiisee kunoo gammoojjii kanattis duutee lubbuun kee gara galaana abiddaatti gadi ni buuti jetteen. Yeroo deebi'ettis bitaanis mirgaanis daandii dhabee bishaan dhuguus hin arganne. Biyya lafaas itti dhiphattee lafatti kufee fuula isaatti biyyee ofitti naqee lubbuun isaa foon isaa irraa hanga adda baatutti lafarra gangalate. Fayyisaa fi kan nama jaallatu Waaqayyoos garaa laafee fi akka jajjabaatuufis ergamaa isaa ergee fi innis cubbuun kee siif dhiifameera jedheen. Hanga guyyaa 7 keessattis ni boqotta. Tajaajilaan Waaqayyoo Saamu'eelis si awwaala jedhee jajjabeesse. Nagaa jedheeni ol deebi'e. Yeroo sanittis Saamu'eel ni dhufe. Gara mana kiristaanaa gammoojjii keessatti mootichi Igaaboom ijaaretti fudhate. Isheenis dhokattee kan jiraattu bakka warra kawaala keessa jiraatan keessatti qabamanidha. Yeroo achi ga'uttis qulqulloonni walitti qabamanii aarsaa utuu dhiyeessanii argatanii tokkummaadhaan foonii fi dhiiga fudhatan. Erga gaggeessaan ta'ee booda kawaala qulqullootaa irraa eebba argachuuf abbaa Saamu'eel wajjin ni deeman. Achi gaanis abbaa Museen ni sagade. Battaluma sanattis ni boqote. Abbaan Saamu'eelis ni awwaale. Qabsuuraa isaaniis ni barreesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaan qulqullootaa hundumaatiin nu haa fayyisu bara baraan. Ameen. Guyyaan kun guyyaa yaadannoo abbaa Anbas isa Itoophiyaa wareegamaa Diyoosqoroos wareegamaa kan ta'e
hangafa Phaaphaasota Diyoonaasiyoos, Diyaaqoon Baatinikaal fi wareegamtoota Faaris hedduuti. Eebbi isaanii nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samii irra kan jiraattu, maqaan kee haa galatu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samii irra akkuma ta'e akkasumas lafa irratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf gahuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyu, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutii, nagaa si jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamtedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhu, cubbuu keenyas akka nuuf dhiisu hanga bara baraatti. Ameen.